تجواني على كوي أسمع جافتا نومني مالجي نغرو نومني كسيت مالي أبدا نجرو كذا تجواني على كجدني كذا بولا إني جا نموني أكنت أسيف إسا تمرسلين هام شو كم so rifatu danda'a miira keessa seenuu danda'a bakka an beeka wanni isatti dhaga'amu jechuudha. Seena dhuftee qoyme. Haadha seenaa jalan qabaaba. Maal jechuudha haadha seenaa illee wajjin wanni jechuu barbaadde haadha seenaa. Salaamu alaikum. Ishiin baay'ee surprise nama gochuu hin beekne nagarri kanaan dura ibsichaa fi wanni sagantaa gootee fi siif ustaa garree ni goona fi waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam maaloo. Jirtu naguma haati seenuu surprise. Jirraa kam seenuu. Maaltu jira? Surprise manaaman jedhaa jirtanii. Ustaaza surprise gochuu barbaade lubbuu. Multi nama keessa. Atimoo. Hai. Dare. Aye. Himte kaama mungkin si jala jiraatanii. Surprise no najala jiru ustaazi najala sagalee kiyya mu waraabdan taana jechuudha sinii gumatee takka keessan. Waraabina bakka isin abbaa manaa ofii intineet cufeeti. Ustaazuma kan keenya duraanii sanasaa sodduma kan keenya. Ustaaza keenaan jedhi ustaaza kan kee jedhi. Ustaaza kan keessan. Okay. Kan keeti. Ustaazi kan ummataa maal mataa ta'e ilmoo. Kan keeti miti bar. Hai, koi mee 5 sasoo kuma kan dawe ofitti buteen ta'a. Ustaaza gaafa jedhamu kan ummataati. No. Ustaaza kiyya bar ustaaz booniyye. Ati san beektu san? Ustaaz booni. Kan dhuunfaa godhatte. Iyyaame. Haadha musliimaa jira. Wayyaa haadha seenuu jirtaa? Naguma musliima akkam? Nagaa isaati wallahi alhamdulillah. Akkam maamaati akkam ati seenuun ta'e nagaadha. Doktora Harree asuma irratti ilaalaa oolla. Maashaallah baga nagaa taate. Aamiin wallahi. Amma kinoo booniyee fi ijaarsa surprise goonaa riyaaktii yaadaraan biraana finii akkamitti surprise goonaa jettee naan mari'achaa jirta haadha seenuu baga nagaan dhufteetis yeroo baay'ee waan akkanaarratti ni hirmaatta waan ta'eef namoota walitti dhiyeessuudhaaf nama wal jaalatan atii fi doktorri yeroo baay'ee jaarsummaa teessuu sappoortii gootanii yaada tokko kenneef kinoo booniyyeen riyaaktii baay'ee jaaladhu. Yaada akkamitti surprise gooname? Bareda. Gadi kaati dura rakkoon qabu nuti qophii kana hundaa isiniif qopheessina walii galtanii. Wannaa taatu. Nan dhufanii lafa eegaan ba'u. Maaliif? Maal taate haati seenaa? Maal taate? Qonnaan akkasuma bilbila kaasuu deemte ta'a. Amma haala kamii sagantaa goona kan jiru yaaddoo irratti ta'aa jira si galee. Sagantaa jaabaa gochuu qabna. Neetworkii kiyya bokeeti boonii. Neetworkii kiyya ni jira. Haadha seenuu deebiteen. Deebi'eera damba'uu qaba. Dhugaadha nashiidaa babbareedan ba'uu qaba. Ishiinuu duraanuu qabdii kitaaba xumuramuuf jireedha karaatti dhaabbate sababa girgirii saniif kitaabni isin xumurama. Nashiidaa bahee jira baay'ee karaa imote. Nashiidaa qabdu booniyyeedhaaf kan bahee jira. Karaan jannata nama geessu durba shawaatii kitaaba jira. Min taamaxaarraachuu kanas. Ana walii wal qixxaachuu barbaaddu moo sinama. Si wajjin immaa isaa dhufnee wal qixxaanneetta booniyyee ati hin jirtu bar. Kabaatiif kitaabni sii ba'ee siif nashiidaan sii ba'ee maqaa kan keetiin durboonni tuulamni hundi faarfamee jedhee barseenaa keessatti galmoofte kan akka kan keetii dhalattus dhalattees hin jirtu. Ati tokkoof tokko bakka tokko ati.
dubartiidhuma akka Itoophiyaatti akkatti biyya ishii waamsistee hin jirtu baroo seenaa bar jirtima akkatti karaan jannataa karaa kana jettee biyya ishii maqaa dhoofsistee hin jirtu akka Itoophiyaatti bar rikardi cabsite miciyyooni. Wanta tokko qofa balleessite natti illeen aarinii. Maaliif yeroo sana ati akka wamti kan kee rikeerdii kan kee kana silaa gadhiisuun qabdu turte ati. Sigalee bakka wamtatti balleessuu taate waan sana gadhiisuun qabdu turteen. Amma gadhiifamee inni dhugaa dhufuma keenya mataa nu nyaatee dhiisisa. Jechuun achuma irratti silaa baqqaatiin kun oluma goote tuulama erga faarsisiiste silaa warra maccaalleetti dabarsiste faarsisuu turte malee irraantiin jechuun qabdu turte ammas jabaadde. Amma immoo kan na fuudhu jechuudha. Tuulama hunda faarsuu qaba jechuudha. Indoom wayyuu tuulama faarsisiiste barnu warraa yoo lollee macaaf tuulama jedhanii nuufantine haa jedhan waleesse. Warra sirbuun ta'in bakka nashiidumaan nuufaatti haafuuf waa. Warra sirbu jechuun sirban ta'in jechuu kooti nashiidumaan haa ta'u. Sirba tokkoommoo sirbaa madheen gadda kana bahee uummanni maaliif sheernatti godhamu? Bahee moo akkam? Sheersitti godhanii ta'uu danda'a. Ammaal jedhu silaa. Jaalalli fageenyaa akkamna godhee jedha san? Jaalalli fageenyaa tun maaluma wanti jedha. Awwaaleekum salaam. Seenaan bilbilaa dhukkee maayii qabatti. Ani sirbichi sun naabee seenaan. Dhiyoo kana boonii sirba sirbita jedhaniiti ijoolleen durbaa asirratti duuluun argee qoyi sirbite adisa dhugaa. Sirba kam? Isa maqaa keetii sirba bee tokko faamaaloo jedhaniin beekani sirba macaaf tuulamaa kan jedhu tokko badire macaa jaalallee rakkate ta'ee hin beeku booniyyeen sirbitee jedhan. Lakkii miciyyoon nama qoraana xumuree miciyyoon nama diin of keessaa qabdu nama ilmiiti nama waa baay'ee sabartu nagarreessinii miidiyaa kanarra silaa waa baay'ee gootti ture shinuu sabartuudha dhiisaa jechaa ture. Atiin gootu miti waan akkanaa? Ani sirbine abboo ani sirbine yoomiin sirbe? Nashiidaan dhaggeeffadhe malee. Okay. Nashiidaa sani bar sirbarratti dhani bar isaan. Rabbiin sin hin dhiisu maal gootan isin? Qabrii teessan eessa qabriin teessan? Lafti gadi sin fudhatu samiin ol sin fudhatu. Eessa deemta nama gaafa duutani? Bishaanitti of galcha gataa ogan. Biyya arabarree waraabessi bineensi jiru dur bineensi illee nama nyaata. Karam dhaqnaa uummanni kun kenna. Anumaan tana akkanatti wanni na jedhu. Na jala deemanii. No ani sirbee wallahi na jala deemanii waan hedduu godhuu. Seenaan baate moo jirti qoy shabakaa ishiiti moo waan lagamtee haftee bar? Haasa'uu jirteetti fakkaate. Lubbuun si jaaladha. Galatoomii sanyii koo. Durba moo dhiirasa? Amma dhufte kunoo ati seena. Okay. Ayyee haadha seenuu. Baay'ee. Akka bireetti nagaadhaa sargiirra abaga hafte kabasa Allah. Ganaadha malee sargiin haaya. Qophiin ganaadha bar. Nuti ganaadha. Beelloo malbasa labbaachuu. Ganaadha sargiin ganaadha. Amma bar. Baasuu dhufe malee ganaadha. Sargiin ganaadha inshallah. Eessatti gootan sargii dhufnuure? Ani barre osoo nodhosuu baadhee jiraadhee maaliin jedheen hin gabbee bara duubatti deebisuu hin dandeenya laata abbo musliim wajjin haaromsuu hin dandeenya akkasitti goona jedhee yaadeen. Hin danda'ama malee maaliif hin danda'amne? Dur
tokkotti dabali ati sadhiiraa qabattee inni si durbaa qabatee akkasitti beelloo uffattanii gana haaromsitu rakkoon qabu. Waggaa wal fuudhaa. Jaarsa keeti yeroo barbaadde haaromfadhu. Hai Booniyye tanaan. Mashallah. Hai Inshallah. ustaz zaman asatti amma bultii namaati. Akkam jetta Booni? Ustaazni maal siin jedhee mee ustaaza korraa dhiisaa ustaaza kiyyarraa gadi bu'aa uummata kana. Geeshoo beekuun innamta. Maayitiin kaasina isaa simboniyee fi ustaaza maatu si tuttuqu qoyyatti ustaaza jedhanii. Ustaazni waa takka poosti godhe dhufanii ustaaza kan kennurraa dhorki ustaazni kan akkana nama jajjaji ustaazni akkana godhanii. Ustaazi hin tuqina ustaaza kanarraa bakka zim jedha baga isinitti haa cabsu. Akkanaa bar garaa nama nyaata abbaan manaa Booniyye akkanuma bar hoomaa jiru. Hojii Badam. haala seenaa. Maalee. Uumamni Oomishni seenuu baay'ee jaalatti barmijiyyoonni ammallee oolumaan jirra kin olii barreessaa jirra uummanni maal ta'ee jechaa jirti si galee bar uummanni kun akkuma dadhabaa jira bonii yoo xiqqoo jedhan taa'ii irratti godhanii bonii yakinoo laala akkatti jiran bonii yakinoo laali silaa hin argaa jirti oliin haasaa jiru maa cinqaman jara kana walitti hin dhiisanii. akkanuma bar namni yaada isaa kennachuu hooma jiru isiin ammoo rakkoo miti. Yaani. Dallaniin bakka hayi. In aariin wallaa hooma jiru nama aarsa waa'een abbaa manaa kun nama gubaa. Numa gubannee bara osoo argite. Maaleeshu. Ati gizee asliin tuqamu edda akkanatti gubachaa jiraatta rabbii obsas sabrii sii kenne. Maaleeshu. Akkanuma maal godhama jetteeti. Sabrii dhuma sii kenne rabbiin. Uumaa miti. Yaa. Ati illee bar dubartii cimtuudha wallaa. Yogaa? Wallaa atu dubartii cimtuudha. Alhamdulillah. Kanatiyyuu na faarsite. Laa ati faarfamuudhuma qaba.